برسه بدين نامبرتا أكنو مملة نوتي يرو خمو وني كنا لمي كنا كان رتي ونن دبتو بربادو نوتي حاجة فيتي أمان تيل ولدت كباتو بانو سبتوك نوتي والكيك وفولا رفسو والدكيس وراف يوكان مملة دولا ولرتي بانو راف ورديمو ميتي ورمون كليسا إجانا مملة إبا موتولي أبا الرتين والجباتوري ولرتي دولاتوري غندان ولرت دولاتولي سبا ولرت دولاتولي بيا ولرت دولاتولي أمانتي ولرت دولاتولي كارور رسول غونكما جارا كنا كيسر ديبون كم ولرا فراتو ربون سوني وان برات يو إساقا ليني فراتو فراتو لبات كنان أنا بلمي كوتي بك لمي كوتي نوتي المانباتو كوتي أغا فدي كنان أغا فدي ديمي أورمون مادي سيتي أوسو أورمو يوتا وباتي نبي آدميتي الدويتي توسو نبي آدمين غين بوتا مراسر رول غين نججو كنافو أنا فين اللي المانباتو كو هورتي بودا إيغانا ولر رافا فغاني مالي وانغرا غراتي ميتي والروتين أمانتيلي برو أسكي سو جراتان يرو إسا وجين هاسوفتن نما سن كيكو نما سن عربسو نما سن جبو نوتي غوچا نما جبو نمالي نما جبون قم نمني توكو فكين نافي يو أرقي كدوغو تاتي نمنا سن نموما فكباجو قم أرقي سن جبي نمالي نما جبو نمني نموما نما كلامي كينتا إيسا إلما نما تاوكو فان كباجو قم غرو غوچا نمتي كساني كرا إتين سر سنون أرقين ميتا قبدي أرقين راغوري أنا أرقين جالت وجيشو قم نمالي وان إني أرقى جالاتي في نمسا نجيبون فكين نبني توكو ملكني وي أوزو مانا فينشاني وكاشن تبيتي كيسا جلاباتي أوزو برمان بلا ما شنتبيتي بدي شنتبيتي دي الدنيا چما فوتاني لوكان هات اوفتاني كاتاني بشاني اتاني دنيا بوتا مالي لفتن غتا دنيا تاو بيكو نتاكا مانا فينشاني كيسا سيني اچي بابني اكو مفونو لمي كينا توكو قومو كينا توكو يو إني دوغونغوري إني نمني سن ورقيني ومانا فينشاني كيسا ليسي انت ورقيو achi keessa baafne ammoo akka bootaa xurii sanitti argamne ammoo sirreeffatuun kuni waan nurraa barbaadamu kanaa muuxannoo bareedduu tana wal arrabsuu wal qeequu wal tuffatu maqaa hin taane walitti baasu duula walirratti banu yookaan ammallee wal jibbuu wanni akkasii sun argamuu qabu gocha hamaa nama irratti jiru san fakkeenyaaf namni tokko waan hamaa dalage gocha nama sanii san fakkeenyaaf nama kijiba san jibbuu qabna nama dhuguddoo san jibbuu qabna nama hattinnata san jibbuu qabna malee nama san namooma isaa sanii ufitti qabannee sirreeffatuu qabna haala kanaan amma boodallee inshallah itti huftan gaadhaamsi kiyya amsa gabaabaadha yoo rabbi fideetiin jedhe biyya keenya Itoophiyaa kana keessatti dalaggaan jalqabame bareeddu afu garuu ni hafa irra caalaan saba keenyaa ka Oromoo adda durummaadhaan jaarraa aseewwanii keessa dura qeesiin Oromoo hin turre amma kun waaqa bilisummaan dhufte qeesummaa irratti afaan Oromootiinuu attan beeta kiristaana keessatti warri ortodoksii fi kaatolikii hedduu afaan Oromoffaatiin amma giddii waa naannoo tokko yaalaaran malee eeganaa malee afaan Oromootuun fayyadaman maali sababni isaa jennaan amantii qomaa miti wanni guddisaa turan eegana ammallee sanyummaa yookaan ammallee aandi hagar aandi qaanqaa ka jedhan san lugaa afaan Amaariffaa guddisaa turanii gabrummaa saba keenya irratti geggeessaa turanii jechuudha. Amma rabbiin faaruun rabbii keenyatti haa jiraatu aandi qaanqaa ka jedhu sun illee lugaan afaan nuti eegala rabbiin ittiin nu hime afaan Oromoo illee kabaja argatee biyya keenya keessatti kan ittiin haasawan ta'amee jira. Kanaaf wal qabatee ammallee lammiin keenya ergaan bira gahuu qabu bira hin geenye. Lammii keenya hunda baraaruu qabna yoo dhugaan jara bira jiraate nutti fidanii nu haa baraarani yoo nu bira jiraate nullee itti finnee baraarra wanni wal jibbineeti walirraa dheessinuuf tokko hin jiru dhugaa jiru walitti geessina kanaaf wal qabatee waa torba ijoo dalaguudhaaf deemaarra yoo rabbi fedhe tokkoffaa konfirensii biyyoota garaagaraa keessatti geggeessuuf deemaa jira hawaasa kiyya Oromoo lammii koo qomoo koo ka biyyoota garaagaraa keessa jiru ka dukkana kufrii keessatti jiraataa jiru lammii kiyya qomoo kiyya ilmaan aadam ilmaan eegana ammallee saba Oromoo ta'e qofaa miti Itoophiyaawiin guutuun isaa dirqama risaalaa haqa islaamummaa tana ittiin gahu kana nurraa barbaadamaa jechuudha. Islaamummaa tana malee xurreen jannata rabbii seenaniin waan hin jirreef. Kanaafuu ummata biyya keenya keessa jiru Itoophiyaa keessa jiru saba keenya ta'ee saba keenyaan ala ta'ee Itoophiyaawii guutuu isaa risaalaan haqa yoo lakki nu bira jirallee jedhan ka jedhanii yaadan taate waan qaban dhugaa qaban gadi qabanii fidatanii konfirensii nageenyaa san keessatti ka jaalala walii kabaja walii ulfinna walii eegana ammallee waan walitti qabnu kabajnee waan waliin qabnullee dubbanne tokkichummaa rabbii namu akkaataa ibsaatti garaagarummaa qaba malee eegana ammallee tokkichummaa rabbii waan koomanii irra hedduu namaa itti olii galu waan taateef rabbiin sun tokkichi dhugaa kanullee isinillee gabbartan kamii ka jedhu gara eegana ammallee jecha waloo taateetitti gara tokkichummaa rabbiititti lammii keenya saba keenya hawaasa keenya affeeruudhaaf konferensiin babbareedaan biyya keenya Itoophiyaa keessatti geggeeffamuu qaba. Kana yoo rabbi fedhe geggeessuu hennaan qubanuu qabaadha waan dandeettaniin karoora kan nu bira dhaabbadha kuni dhaamsa kiyya isa jalqabaati konferensii biyya keenya
دچيتنا أوروميا في بيكنا إثيوبيا كيست اللي ججسوا بربانا وان دندتني بيوتا غرا غرا كيست حالا مجيستني يوتنو أفرتن irratti argamuuf qophii ta'uu isaa si yaadachiisa. Inni lammaffaa leenjii gahaa. Nuti amma lammii kenna kana asitti kenna fakkeenyaaf isaa wajjin haasofne inni illee waan isaa mudhate jedheetumaan deemuu qofa osoo hin taane inni illee waan qabu taa'ee nu leenjisee teennee leenjifnee barreeffamaan eegana ammallee ragaa qabatamaan afaaniin haasa'uu miti. Wanti amma fakkeenyaaf jijjiiramni fooyyessi kitaaba keessa jira jedhu kana inni nama barate tokko qabatamaan barreeffama lama ol bira kaa'ee sadii ol bira kaa'ee kunoo dubbisi atumti furmaata itti kenni yoo jedheen eegana inni illee karaa salphaadhaan furmaata itti kennuu danda'a jechuudha. Kanaaf leenjii hayyoota gahoomsu daa'ii biyya keenya keessatti tokko lama sadii afur qofa nama shanii kudhan qofa kan eegana risaalaa islaamummaa geessu eegana ammallee taasisuu osoo hin taane namoota du'aata waamtota karaa haqaatitti gara ifnana islaamummaatitti nama waaman kumaatamaan oomishne biyya keenya kana gadi baasuu barbaanna. Kanaaf yoo rabbi fedhe leenjii eegaluuf deemaa jirra onlaayinii irratti gara imootiin gara waatsaappiitiin gara telegiraamiitiin gara tiiktookiitiin kallattiilee gara garaatiin leenjisuu ennaa warroonni barumsa kana baratanii risaalaa islaamummaa ergamaa rabbii ka isin bira nu bira gahe amaanaa eegana ammallee haqa rabbi irraa dhufte ergamaa rabbii ittiin dhufe addunyaan gahuu barbaaddan barumsa kana irratti baratanii akka leenjitanii risaalaa islaamummaa addunyaan geettaniif isin affeerraa inni lammaffaa isa kana. Inni sadaffaa haasawa qofaan risaalaa islaamummaa lammiiwwan keenya qomoo keenya hawaasa keenya biraan ga'u osoo hin taane gara kitaaba pampileetiidhaan barreeffamootii gara garaatiin barruulee gara garaatiin biyya keenya kana guutuu keessa gahuu qabaa jechuudha. Yeroo ammaan tanaa lammiiwwan keenya barruulee gara garaa haga humna ofiitiin barreessanii nutti ergaa jiran. Nuti ammoo hawaasni musliimaa waan akkasiisan dura irratti hin dalanne amma booda ammoo pampileetii gara garaa qopheessinee karaa salphaadhaan cufa nama lubbuudhaan duniyaa tanarra jiru risaalaan islaamummaa bira gahuu qabdi. Kanallee irratti hojjetuu barbaanna kitaabotaanis barreeffamoota gara garaatiin qopheessuu barbaanna waan kanarra namni dandeettii qabdanillee irratti akka nu hojjettan namni barreessuu dandeettii hin qabne barreeffamootii qophaa'ee jira barreeffama qophaa'ee kana pampileetota qophaa'anii jiran akka qooduudhaan piriinti godhuudhaan koppii godhuudhaan ummata bira raabsuudhaan akka nu qarqaartanii fi waan kanarrattillee akka nu bira dhaabattan sadaffaa isiniin jechuu barbaada. Inni afraffaa yeroo ammaan tana biyya keenya keessatti dachii irratti du'aatu daa'ilee waamtota karaa haqaatitti ifnana islaamummaatitti waaman muraasa ni qabna. Isaanan sanniin waan isaanii barbaachisu haala isaanii mijjeessine eegana ammallee meeshaa da'waaf isaan barbaachisu isaanii guutuun ta'inna geejjiba isaanii haala mijjeessuun ta'inna seeraan wal qabatee waan seeraaf isaan barbaachisu haala mijjeessuun ta'inna kallattii kanaan waan barbaachisu yeroo isaan hidhaman firii ebalu nu haayikamu jechuu osoo hin taane namoota deemuu qaban gaafa isaan deemanillee duukaa buunee gaafa isaan lallabanillee waliin lallabnee gaafa isaan rakkatanillee waliin rakkannee gaafa isaan gammadanillee waliin gammaduudhaaf kunillee karoora taasifamuu qaba. Isa kana irrattillee inshallah hojjetuuf deemaarraa qubanuu qabaadha waan dandeettaniin kaawwatana keessattillee qooda fudhadhaan dhaamsa kiyya. Itti aanuudhaan yeroo garagaraa biyyoota garagaraa keessatti nama gara ifnana islaamummaa as waamnee kaane kunuunsa isaanii barbaachisu osoo hin goone biraa deemutu argamaa jechuudha. Wanni kun ammoo dogongora. Namni tokko gaafa dukkana keessaa bahee gara ifnanaatitti as dhufe ifnana itti dhufe san dhadhamee beekuu qaba malee nyaata bareedatu mana keessa jira jennee mana yoo itti cuufnee jenne waan san shakkuun ni malaa jechuudha. Kanaaf kanaan wal qabatee eegana ammallee warra ifnana islaamummaatitti yookaan gara daandii sirriititti amantii dhaloota ofiititti gara islaamummaatii warra dhufe eegana biyyoota gara garaa keessatti iddoo kunuunsatti goonuuf haala mijjeessuuf deemaa jirra. Isa kana hubattanii biyyoota gara garaa keessatti waan kana haala mijjeessine barumsa gaha barumsa bu'uuraa islaamummaa wal qabatee jedhe barsiisuu irratti dalaguu qabna. Isa kana irratti illee inshallah akka nuuf taasiftan. Inni biroo gara sooshaal miidiyaatiin namoonni muraasni qoftaan fakkeenyaaf asirratti guyyaa hunda anumti bahee haasa'u yookaan namnummaan tokko lama bahee haasa'u osoo hin taane akkaataa nama itti gahumsa godhuu dandeenyu. Ammallee lammiiwwan keenya wajjin sagantaa seera qabeessummaa kan namni illee beeku ji'a keessatti sagantaa 2 3 4 haa ta'u guyyaa akkanaa namootni bebbeekamoon amantii kanarraa waan dhufaniif namni hunduu irratti hirmaadha jennee international conference online gubbatti konferensii bareeda namni irraa baratuu danda'u gara tiiktookiitiin illee inshallah haala mijjeessuu qabna. Isa kana irratti illee yoo rabbi fedhe haala mijjeessuu deemaa jirra. Namoota eegana ammallee narsii walitti dhiibna jiddugaleessaa miidiyeemii doktora walitti dhiibna profeesara walitti yaafna
حالا كان الرسالة إسلام ما يورب في إن شاء الله نجيسنا إذا كان الرت اللي إن شاء الله كارورا ديمو هنا أكيادا كان الرت اللي نقرأ أبتن إن شاء الله سنين جنة أكسم أما اللي بيوتا كرا كيسا ورمري بربادو جرا تليفونا يرو أمان تنا قدنا عليه نور رافا جوجران قدنا جمعة إنا ولقة إنا شوات إنا harargee keessa ta'inna namoonni islaamummaa irraa baratuu barbaadani yeroo nu barbaadani nama kana telefoonaan dubbisiidhaan wantootiin akkasii sun dhaabbatee biyyoota gara garaa keessatti warri risaalaa islaamummaa geessan daa'ileen waamtonni karaa qaatiitti nama waaman iddoolee gara garaa keessatti inshaallahu qophaa'anii namoota islaamummaa irraa hubatuu fi baratuu barbaadan ka wal eegana ammallee waliin mormuu barbaadan ka yaada wal jijjiiruu barbaadan haala sanin biyyoota gara garaa keessatti taasisuudhaaf deemaa jirra kanarratti inshaallah akka nu qarqaartan isin jechuu barbaade akka walii galaatitti qabxiilee hanga torbaa takka isii kanarratti dalaguuf deemaa jirra dhaabbanni Miftahun Nur hayyama federaala irraa argatee yeroo ammaan tanaa leenjisuuf konferensii qopheessuuf du'aata kallattiilee garagaraa irratti eegana ammallee bobbaasuuf warra islaamummaatti dhufe kunuunsuudhaaf warroota marii barbaadu biyyoota garagaraa keessatti haala mijjeessee eegana geggeessuudhaaf sagantaa onlaayinii gubbaa namoota gahumsa qabaniin sagantaa eegana ammallee babbareedaa ta'e qabeetiin haala saniin walii wajjin marii taasisuudhaaf gama ofiitti qophaa'ee dhufee jira. Miftahun Nur Islamic Organization dhaabbata islaamaa Miftahun Nurii kana haga danda'amteen hundi keessaniyyuu miseensa taatanii gariin baratuudhaan gariin konferensii garagaraa waan qophaa'u qopheessuudhaan gariin eegana ammallee hawaasa gama islaamummaatitti dhufe kunuunsuudhaan gariin paampileetiiwwan qophaa'e kana risaalaa kana piriinti gootanii biraan gahuudhaan gariin du'aata da'waadhaaf deeman waan dandeettaniin meeshaa kallattiilee garagaraa haala mijjeessitanii isaan san bobbaasuudhaan gariin eegana ammallee barsiisota godinoolee garagaraa keessa ta'anii warra islaamummaa irraa hubannoo barbaadan hubachiisan kanniin haala mijjeessitanii isaan san eegana qarqaaruudhaan kanaan kan kana fakkaatuun akka wantoota kanarratti hirmaattan inshaallah isin jechuu barbaada waan hafe inshaallah sheekni keenya sheek Abdurrahiim itti haa dabalanii lammii kiyya hawaasa kiyya warri sagantaa kanarratti argamtanii nu hordoftanii nu wajjin turtanii barumsa kanarratti qooda fudhattan kalammiiwwan keenya warra islaamummaan ala jiranillee gara daandii bareedduu rabbiin ofii jaalatetti isaan nu haafidu jenna lammii keenya hawaasa keenya jannata haa seenanii hajamnaa yoo isaan jannata seenan qalbiin teenya gammaddi yoo isaan eegana ammallee jahannamiin jalaa bilisa bahan gammannaa kanaaf Oromoo tiyya guutu Oromoo Itoophiyaa keessa jirtu tanaa miti ta biyya alaa jirtullee rabbiin naatissee bootaa jirtutti eegana gara islaamummaa fidu Itoophiyaa tiyyallee warra Itoophiyaa keessa jiru kanallee hunda isaanii warra gara ifnana islaamummaa dhufan rabbi nu haa taasisu kanaaf inshaallah biyya teenyallee rabbi nagaha godhee saba keenyallee nagoomsee nama walii galee waliin jiraatu rabbi nu haa taasisu biyya keenyatti rakkoolee garagaraa rabbiin eeganaa nurra haa kaasu wantoota akka ammallee gaaza kana ni beeytanii ka biyyoota garagaraatiin ooyee biyya arabaa kana keessatti namoota duroomsee addunyaan fuula garaas garagalchite dachima Oromiyaa dachii bareedduu tana magariisa tana irraa rabbiin eegana ammallee waan ajaa'ibaa nu baasee biyya teenya rabbi nu duroomsee biyya addunyaan itti hawwitu rabbi nu haa taasisu nagaha biyya keenyaa hawwinaa jaalala ummata keenyaa hawwinaa tokkummaa ummata keenyaa hawwinaa ijaarama ummata keenyaa hawwinaa lammiin keenya gamanaa gamasitti wal qoodeetiin miidhama garagaraa walirra geessu kanarraa nuti ni balaaleffanna yeroo jennu rabbii keenya kadhanna nuti akka nama tokkootitti deeggaraa siyaasaa jechuu osoo hin taane haqa rabbii keessatti nagaa biyya kanaa barbaanna akka namni tokkollee gara hin taane lubbuun isaa bahu hin barbaannu rabbi biyya teenya nagaa nu haa godhu dachii teenya nagaa nu haa godhu dachii teenya dachii misoomaa dachii eegana ammallee bilisummaa dachii wal dhageettii dachii waliin marii yoo eegana ammallee yaanni ka jiraatu taate hawaasa wal mari'atee waliin dhagahee waliin jiraatee nagaha eegana ammallee diinni nuti ofirraa loluu qabnu hiyyummaa diinni nuti ofirraa loluu qabnu wallaala diinni nuti ofirraa loluu qabnu eegana ammallee wantoota hamaa garagaraa ofirraa deebisuu malee Oromoo jibbee Itoophiyaan Itoophiyaa jibbee sabaa wal qoodanii biyyaa wal qoodanii lagaa wal qoodanii eegana waan garaagaraatiin wal qoodanii biyya keessatti miidhaa warra garagaraa irra gahusan guutuu rabbiin biyya keenya irraa haa kaasu biyya teenya biyya nagahaa rabbi nu haa godhu rooba rahmata rabbi nu haa kennu ummata keenya tokkummaa wal dhageettii nagaha jaalala kabaja biyya keenya keessatti ruhiin kallattii hin taaneen qisaasamuu bahu rabbi nu haa didu yaa rabbi hin dandeetta biyya keenya kana keessa biyya xiyyiitiin takkallee keessatti hin tokkosan ka eegana ammallee takkaayyuu keessatti eegana ammallee keessatti hin baan biyya wal dhagahanii waliin mari'atanii waan waliin dhaban waan wal irratti dhabanillee waliin mari'atanii nagahaan jiraatan yaa rabbi nu taasisi rooba rahmata kan kee yaa rabbi nu kenni dhibee akka malee hamtuu akka malee badduu akka malee yaa rabbi biyya teenyarraa yaa rabbi kaasi biyya eegana ammallee diinagdeen isii guddatee
دولار جعل ربنا هاتاسسو كدينار كويت اللي جعل ربنا هاتاسسو ملك بيكينا كغتين ساكا غبو كان اللي والهاباسو نغا بيكينا كان اللي ربي انه هاباسو ربي بيكينا تكونو هاتاسسو هواسكيا نغا بيكينا تلي كداتو كمنا نتي وامبرا غدون دندنو كران نتي امتك نتين تكم سنو ربي كداتو يا ربي بيكينا نغا غد امته والدغه يا ربي نو غد امته والجالات يا ربي نو غد امته والمرأة يا ربي نو غد امته اكا وركينا باني بتربيزا زوريا ركو فيه كتو يا ربي نو غد اتي امو ربي كي يعني بيتا